addunyaa irratti fi biyyoota kamiin keessattiyyuu daree barnootaa kamiin keessattiyyuu manneen barnootaa kamiin keessattiyyuu barattoonni ciccimoon ni jiru. Icciitiin barattoota ciccimoo kanaa maalidha? Yookaan immoo barataan cimaan tokko barataa cimaadha kan jedhamuuf maaliif? Kan jedhu viidiyoo kanaan sirriitti wantoota baay'ee barbaachisoo ta'e waliin ilaalla. Xumura irratti immoo yeroo isaanii akkamittiin fayyadamu barattoonni kun kan jedhu waan waliin ilaalluuf amma xumura viidiyoo kanaatti yoo turtan icciitii barattoota kanaa isma dhugaatiin ni argattu. Inni jalqabaa barattoonni kun akka qorannoowwan garaagaraa godhametti jechuudha. Riisarchiiwwan garaagaraa biyyoota addunyaa hunda irratti akka godhametti qorannoo kanaanii barattoonni ciccimoodha jedhan inni jalqabaa hundi isaaniiyyuu top IQ hin qaban yookiin immoo IQ cimaa hin qaban jechuudha. IQ cimaa hin qaban gaafa jennu maal jechuudha? IQ cimaa hin qaban gaafa jennu dandeettiin sammuu isaan uumamaan qaban dandeettiin uumamaan waa hubachuu isaanii baay'ee kan namoota kaanii caalaa cimaa miti jechuudha. Kana jechuun yaalii guyyaa guyyaatiin deddeebisanii ofii isaaniitii waan yaalanii argatanii fi akkaataa amala kanatti uummatanidha malee sababa IQ isaanii waan argataniif miti jechuudha. Kun maaliif sababni isaa namoonni baay'een barattoonni baay'eenis even maatiin barattootaa kun namoonni akkamitti yaadu barattoonni cimaadha gaafa jedhamanuu barataan cimaan suni maybe top IQ yookiin immoo uumamaan sammuun inni qabu uumamaan dandeettiin hubannaa isaanii waan cimaa ta'eef jedhanii yaadu. Garuu akka qorannoon kun agarsiisetti barattoonni baay'ee ciccimaan kun top IQ yookiin immoo dandeettii uumamaa isa baay'ee olaanaa ta'e utuu hin taane amaloota kana ittaansan qabu jechuudha. Kanaafuu top IQ hin qaban jechuudha. Kan top IQ hin qabu jedhee wanti si yaaddeessu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Inni lammaffaan amala barattoota kanaa keessaa hundi barattoota kanaa self disciplinii qabu. Self discipliniidha gaafa jennu maal jechuudha? Ofii isaanii bifa barbaachisaa ta'ee fi akka sirriitti of to'achuu danda'u jechuudha. Kana jechuun yeroo qayyabannaa isaanii yeroo jedhanitti raawwachuu danda'u jechuudha. Gaafa kana jennu laala barattoonni baay'een isaanii sagantaa qormaataa sagantaa qayyabannaa ni baafatu. Akkaataa itti dubbisan sagantaa ni baafatu. Garuu barattoonni hundaa amma jechuu dandeessutti barattoonni kun baay'ee isaanii akkaataa sagantaa baafatan sanaan tasa qayyabachuu hin danda'ani jechuudha. Kanaafuu barattoonni kun garuu kanneen barattoota ciccimoo jedhan sagantaa baafatan kana maal gochuu danda'u? Sirriitti hojiirra oolchuu danda'u jechuudha. Sagantaa baafatan kana gatii hojiirra oolchuu danda'aniif maal jedhamu jechuudha? Barattoota baay'ee ciccimoodha jedhamanii barataa ciccimaa ta'u jechuudha. Akkamittiin immoo yeroo isaanii kana itti fayyadamuu danda'ani? Sababni isaa maalidha amma? Jechuun erga self disciplinii qabaataniiti erga sirriitti waan kana of gochuu danda'anii of to'achuu erga danda'anii sagantaa kana bakka baasanitti maal gochuu danda'anii yeroo inni irra raawwachuu danda'u of qabuu danda'u waan jedhan sana sirriitti raawwachuu danda'u inni garuu sababni isaa maali? Sababni jarri kana godhanu barattoonni kun hundi isaanii yeroo itti qayyabatan yookaan yeroo itti dubbisan qofa osoo hin taane yeroo itti bashannanan yeroo itti hiriyoota isaanii wajjin dabarsan yeroo itti TV ilaalan yeroo itti of haaromsan sirriitti adda baasanii waan beekanuuf jechuudha. Yeroo sana adda baasanii kaa'ataniiyyuu yeroo isa kanas adda baafatanii kaa'atu jechuudha. Keessaa yeroo bashannana isaaniitiif oolchu jechuudha. And yeroo isa kan immoo qayyabannaa isaanii immoo qayyabannaa isaanii sirriitti akka barbaachisutti oolchu jechuudha. Kanaafiyyuu self discipliniin baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni sadaffaa fi inni xumuraa barattoonni kun exam practicingidha. Baay'ee qormaata kanneen shaakalan yookaan immoo questionidha jechuudha. Gaaffii kan sirriitti shaakalan irra deddeebi'anii gaaffii bifa sanaan shaakalu. Laala barattoonni baay'een gaafa baratanu gaafa dubbisan jechuudha. Yeroo dubbisan maal godhu noottii baafatu. Erga noottii baafatanii booda irra deddeebi'anii noottii kana irraanfadhaa laata jedhanii cannaqamanii noottii sana dubbisu jechuudha. Irra deddeebi'anii noottii sana dubbisu jechuudha. Kana jechuun yaadachuu irratti xiyyeeffatu jechuudha. Garuu barattoonni kun noottii dubbisanii irra deddeebi'anii noottii sana dubbisuu caalaa exam practicingidha. Gaaffiiwwan qormaataa sana dura turanii irra deddeebi'anii gaaffii sana yaalu. Irra deddeebi'anii gaaffii sana irra deddeebi'anii yaalu jechuudha. Yeroo tokko noottii sana dubbisu erga noottii sana dubbisaniiti erga konseptiin wanta sana galeefiiti kana booda yeroo isaanii baay'ee kan isaan guban noottii dubbisuu yookaan yaadachuu caalaa maal irratti jechuudha? Exam practicing yookiin immoo gaaffii shaakaluu irratti jechuudha. Barattoonni kun akkamittiin immoo yeroo isaanii fayyadamu kan jedhu Pomodoro technique
yookaan barattoota baay'een kaampaasii ta'uu danda'a, haayiskuulii ta'uu danda'a kan fayyadamu isinitti. Pomodooroo teeknikii jechuun maal jechuudha? Sammuun kan keenya yeroo waan tokko irra turree jennu baay'ee fireesh ta'ee turuu hin danda'u jechuun akkaataa nu barbaannee waan sana nu qabatu jechuudha. Akka kana ta'uu fi pomodooroo teeknikii maalidha? Daqiiqaa 25 qoonnee dubbisuudha. Innis akkamittidha? Sa'aatii guyyaa keessa fakkeenyaaf sa'aatii tokko dubbistaa jedhu. Sa'aatii tokko dubbisa taanaan daqiiqaa 25 dubbista jechuudha. Amma daqiiqaa 26, daqiiqaa 27 walakkaa sa'aatii dubbisa taanaan zaati daqiiqaan sanaa olitti sammuun kan keenya sirriitti qabachuu hin danda'u. Sammuun keenya sirriitti waan sana yaadachuu hin danda'u jechuudha. Sammuun keenya yaadachuu kan danda'u daqiiqaawwan 25 jalqabaa qofaadha. Kanaafuu daqiiqaa 25 dubbisna jechuudha. Erga daqiiqaa 25 dubbisnee booda maal goona jechuudha? Daqiiqaawwan 5 boqonnaa goona jechuudha. Daqiiqaa 5 boqonnaa yeroo gootu kana meebii waan si bira jiru tokko tokkoon taphachuu dandeessaa, gabbaatee bakka keessa deemuu dandeessaa. Erga kana gootee booda ammas daqiiqaa 25 kan biraa itti dabaltee dubbista jechuudha. Bifa kanaan dubbisuu dandeessu. Jabaadhaa, nagaatti.